Kharimaa gaarii isa rabbisee afaanan qabu jaadu ayina godhaa. Kansar maaxanii qabda ja'aniini akka malee dhukkubaa akka malee bishaan hin jirre irraa yaa'a. Kana jala dhaabbatanii rabbi isin haa dhaabbatu. Karana jala dhaabbatee rabbiin sadaqa jaarii haa rabbi haa godhu. Raantana lafatti nafee lafaan haqaa isaarra yaa Oromoo guutuu. Waan hin qabu isinitti dandee guddaa nafee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتها في خبجمتو تخيا رانتنا كما غرتن وان درنان هم برتا منين فيجرا مالي يو خنجتن تاتي وبليتي تينيتنا دكوبا أن اللي هم بيخو أورمو والغرسي سمالي واللي برسيساني مانن ندفاني تكشو مكان خيت اللي ندقي تكابا وبليتي تكا كان مسكيدا ندفي دكوبا كانسري تنكابامي akka malee dhukkubsataa jirti kootuutii nu cinaa dhaabbadhu Oromoo teenyarraa waan dandeessu nu gaafadhu jaanii na dhufanii asumaanuu mee haalli isii dhukkubni isii maal akka ta'e rakkina isii gaafannee walitti deebinaa nafaana tura. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya balayan kiya gana dhukkuba kansar nanjani si baka isina jani baka waan baka isinin dhabe isinitti dhufe na gargaara ya balayan kiya ga rakkoon na jira waan hin qabuun fixadhe amma durallee na gargaartanii anuma gargaara ya balayan kiya ya ilmaan Oromoo da gargaarsa naa godha ammaan tan na baka isanii waan hin ifin baka isun dhabe ya balayan kiya. Obboleettii teenya tana bira dhufee akkasitti na gargaari jeeni uummata kana gaana dhageessisi jeeni akkasin na gargaaraa yaa obboleeyyan kiyya ni dandeessanii. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma agartan obboleettiin teenya tuni eega dhukkubsachuu jirtu amata meeqa jaan amata torbeette amata torba. Amma torba jettee amma torba guutuu waan ta'e hin beekne numa dhukkubaa malee ammaan tan ammoo itti jabaatee kaansar maaxanii qabda ja'aniini akka malee dhukkubaa akka malee bishaan hin jirre irraa yaa'a hin dhaabbachuu hin dandeessu taa'uu hin dandeessu na balbala jetti. Akkana kun akkuma agartan ani immoo na dhufanii manatti har'aa wajjin guyyaa 2-3 na dhufanii masgiidatti obboleettii teenya takka jira warra taa'ee masgiida jummaa takka immoo waliin dhufee du'aa godhatu bira deettee takki du'a naa kadhadhaa takki immoo Oromooti waan inni fi wallaalu naa kadhadhaa jetteeni akkasitti nama beenuti lamallee hin beenu mee nama xiqqishoo social media irratti xiqqishoo namni nama isaa beeku bira deeyna jaayina dhufanii obboleettiin teenya illee kunoo tana fakkaatti ummaan teenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti kaan keessan guddaan keessan waan rabbiin isin kanneen intalti tunni dhukkubsatti akka haadha teessanii akka obboleettii teessaniiti. Ani maskiidaan taa'aa maskiidumatti natti dhufte saniifuu iboochee yaa obboleeyyan kiyya takkaasii ajjeesuu takkaasii haqaasu jaati wanta kanaa kadhadhaa jettee turtee nutti boochee nutillee wajjin boonye guyyaa sanii. Achumaan deddeemnee nama keessa deddeemnee waa fuffunaannee fuunee mana haakimaa geessine oguu mana haakimaa geessine kunoo kansarii daftee baqaifachuu qabdaa yoon baqaifanne miidhaa guddoo sirra dhufa janiini wallaahi gaa nuti humaa hin qabnu miskiina as keessatti maskiiduma keessa teenyaafuu rabbi kadhannaa yoo rabbiin isin dandeessise rabbi isin haa dandeessisuu xiqqoo bakka irraa baaftan guddoo rabbi isin haa naqu tan barbaatan ta yaaddanillee isin haa barbaadduu tan iyyattanillee harkarra rabbi isin haa kaayu yaa Oromootiyya walii rahmataa walii yaada rabbi isin haa yaadu rahmata walii godhaati obboleettii teenya tana nuu gargaara rabbi isin haa gargaaru bakka jirtanin nagee rabbi isinitti haa ta'u rabbi isin haa milkeessu har'a nu bira dhaabbadha rabbi isin bira haa dhaabbatu isiniin ja'a galatoomaa yaa obboleeyyan kiyya.
egaa kuma agartan ummata nafaana dhufanii wanni biraa akka godhuu fi dandeessu hin jirtu atilleen kottuuti Oromoo ta'e waa gaafadhuuf naan ta'an. Baatiin tun immoo akkuma beektanitti baatii Ramadaanaati. Baatii keessa sadaqatanii sadaqatti jaariyaan hooma hundattuu ni taati. Obboleettii teenya tana cinaa dhaabbannee biyya baqaa keessa jirti. Waan dandeessanii sumuun illee haa taatu shilingi illee haa taatu wanni kannatan xiqqoon qabdu bira dhaabbadhaa gargaaraadha. Operaasyoon ja'aniin kana godhaafiin isiniin jordoftaa fi kabajamtoota kiyya. An takkaa fuula namaatillee dhaabbadheen beeku isin durallee dhaabbadhee waa isin gaafadheen beeku. Immoo har'a uuma jabaatteen na fidee akka malee dhufanii na deddeebi'anii yaa ummaa teenya kottuuti ummaa tee takka gargaarii cinaa dhaabbadhu dandee wahuma beeytuun bira dhaabbadhu ati si beekanii naan jaayina dhufanii giseen dhufu immoo kunoo akkana maramtee ciistii mana xiqqaa kana keessa galtii namni tokko biran jiru. Saniifuu obboleeyyan kiyya kun waraqaalee illee akkuma agartan tuni hundinuu haakimatti dhaqan deeyxee operaasyoon jaaniini 500 ka biyya tanaa gaafatanii daddaffitti operaasyoon godhachuu qabdaa. Yoo operaasyoon hin godhamne kara biraa hiddii isaa kara biraa keessa faca'uu jira jaaniini kaansar jechuun safaa xaamiti ni beektanii kun akkuma agartan kun hundinuu kaa isii maaxanii isii ittiin televiziyoona takki immoo wanta itti godhanii soo saniifoo hordoftaa fi kabajamtoota keenya waanuma qabnu xiqqoollee haa taatu guddoollee haa taatu bira haa dhaabbannu. Ammaan durallee na gargaaranii gaafa san akkanatti hin hammaannettee ifraan naa martee waan kiniinaa naa bitanii jiran jettee kanan durallee natti hammaattee Soomaalonni illee haakima nageessanii jiran jettee saniifuu Oromootiyyaa wal cina haa dhaabbannu bakka hundattuu bakka hin taanettuu numa baasnaa gabbaanee waan hin taanettuu baasnee fixnee numa dhufnaa. Warri biyya biraa jirtan warri as keessa jirtanis maaliif 500 illee hin taane nama hedduu jira ooma qabdanirraa sadaqadhaa waliin guurradhaa nama gargaaruun nama cinaa dhaabbachuun humnan feesistuu wahuma qabdaniin akka sadaqaan niyyadhaati. Obboleettii teenya tana haa gargaarru operaasyoon kana haa goonuufiin isiniin ja'a inshaallah bi'idhnillah. Warra sagalee teenya tana dhageessanii cinaa dhaabbatan rabbi sinaa godhu inshaallah bi'idhnillah. Waan rabbiin isiif katabe hundinuu ni dhufa inshaallah. Akkanaan isiniin jordoftaa fi kabajamtoota keenya dhageessa amma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Yaa obboleeyyan kiyya baqa isaanaan jani yaa obboleeyyan kiyya na gargaaraa xiqqaan jinaa guddan jinaa ilmaan Oromoodha takkollee narraa nafinaanaa waan xiqqoo qabdan tajaajilni rabbi isinii haa godhu guddoo rabbi isinii haa godhu sadaqa jaariyaa rabbi isinii haa godhu mee har'aan tana mee waan baqa ifadhoon naa ergaa yaa obboleeyyan kiyya ilmaan kiyya ayyuuti namni hundinuu xiqqaan jinaa guddan jinaa na gargaaraa yaa obboleeyyan kiyya har'aan tana na furaamee rabbi sanaa furu. Akkanaan isiniin jaa kunoo kana caalaa dubbachuu hin dandeessu. Anilleen haasaa hedduun beeku gargaaraan isiniin jaa hordoftaa fi kabajamtoota kiyyan boo'in inshaallah si gargaaran Oromooni waan danda'anii si cinaa dhaabbatanii boo'in inshaallah ni fayyitaa bakka tanaa ni qaataa. Nambarriis immoo as jala isiniif keenya nambara as jala jirtanii as jala jiruun maqaa isiitii wajjin wahuma dandeessan ergaa fi wanni xiqqoon gisee walitti dhufte waan guddoo taha akkasii nambara isii as jala isinii keenya nambaruma isii maquma isiitiin ergaa fi isin jaa keessaan dubbisaa namni dandeessan namni rabbiin laaffiseef namni rabbiin haadha ifiitiif garaa laaffise inshaallah bi'idhnillah rabbi isinii haa laaffisuun isiniin jaa galatooma.